an biyya han bakkan fede si wanda ke jimaa khiyya furadhe waan oorun abbaa khiyyaa magarsitu fiyecha deemu ittinumaan hin qaanfanne wallahi wabillahi watallahi jimaan kun meeqaan bitamati maallaqa doolaaraan qaan fedhen habitu oorota abbaa keenyaatitu magarsu waan taate fiyecha fuudhee deemuudhaas tahee nis qamuudhaas ittinumaan hin qaanfanne haawaan akkana honola masha Allah fedhettiin qamaadhaa kaanaadhaa waan lafti abbaa khiyyaa lafti oromtichaa tanin irra dhaladhee guddadhe magarsiituuf jecha akkaan fedhe qamaashin deema abbaan fedhe gijeenan baaskaa keessisenes haa homatu abbaan fedhe gijeenan suuqa keessatti harka qabadhee deemes haa homatu nin kan waashii akooyaan janii akkaan fedhanitti yooniif isaan waan fedhe ichaalanis anna gunna oromo asal baanna jeeniitiin wasa wayaan sah wallah itti hima dhugaa isaanii masha Allah akka nama dhugaatii mun arganne beetee isaa warri barii margan wallah waan saltee jecha anammoo dhaloota ammaan tana jiru kana keessatti nama dhugaa isaanitti himu ta'uudhaaf kaayyoo guddaa qaba masha Allah wallah waan ooruun abbaa keenyaa magarsiituuf jecha bakkaan fedhettis akkaan fedhettis yeroon fedhettis qamuudhaaf abbaan fedhe hin daangeessu masha Allah fuulduraafis akkaan fedhettis bassa ni qamaa biiti isaanii hojii magarsiisuun kanarra keenya tana magarsiisu isaanii tana magarsiisu ke garaagarummaa isaa gidduu tanaa baga jibbaneta wanni isaan qabeenya keenya kana maallaqa gurguramaa kana jibbaniif waan biraan sayin kana magarsiisu maal isa wanni sun maqaa silaa tiinii jedheen biyya teenyatti immoo tiinii Tigree oorota Tigreedhaa keessaan magarti malee ooruu teenya keessaan kanaan magara kanaa maasha tuni ooruu isaaniitiif ooruu Tigreedhaa yookaan warra 11titu tanama biqilcha maalummaa keenya haa baranii maalummaan mee bareedina isaa kana walitti qabe alaala bareedina waan kanaa mee kana laala isa kanaa fi isii jalaa sallaa sharafa doolaaraatiin jijjiiramu waan taateef jecha isaan kana isii tanaa fi isii tana akkana walitti qaba alaala kana qabna isaan tana qaba waan taateef jecha garaagarummaan nuuf isaan jidduu jirtu tana waan ta'eef jecha waan keenya qabeenya keenya akkas abbaan fedhe jimaan haraame haa jiru abbaan fedhe halaal haa oolu waan shari'aan islaamaa halaal yookaan haraam hin godhin ngoone shari'aan islaamaa haraam hin goone saniifu akkuma sheena keenya Sheekh Muusaa Suwaalaa jeetti warri Suudiidhaa warri silaa jimaan haraam ijuusan maalummaa jimaadhaa hin beekan osoo hin beekini osoo takkaa muka jimaadhaa kana dhandhamanii hin argini jimaan haraami halaali jennii haa takkaatu dhandhamanii mi'aan isaa nama sakaran isaa nama kunni jaa hin beekin haraamummaa fi halaalummaa isaa ifirraa oofan waan ta'eef jecha wanni kun qabeenya hawaasa keenyaati qabeenya uummata keenyaati horii uummata keenyaati uummanni keenya qotee bulaan keenya kanatti itti horkee biqilche itti horkee biqilche haraam qabu shishfaadha malee saniifu sinsa haraansuumi sinsa haraansu bakli santee jijjiiru waan taateef jecha hawaasni keenya waan kana qaba isaa wanni isaan qaban tana qaban tana qaban jannaa wanni hinaafanii jimaan haraami jimaan maaliif jedhanii waan dhibba takka haasawaniif waan tana qabaniif tanan qabnu ooruun teenya tana magarsitii jechuudhaan hawaasa kiyya bal'aa addunyaadhaa kana beeksisuu barbaadaa jechuudha. Maashaallah. Baafatitti waan nu daawwattaniif galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jimaan harregeedhaa ammallee gatii harkatee hin jiru waan taateef jecha hawaasni harregeedhaatiif hawaasni addunyaa guutuun ammallee sagalee jimaadhaaf akka ta'aniin hawaasa kiyya guddaa addunyaadhaa kanaaf dabarsuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.